Mul'is Charity Organization. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dhaggeeffattoota kabajamtoota obboleeyyan keenya. Dhaamsiin asirratti isinii dabarsuu barbaadu dhootana dhiyoo kana nuti lafaa kaanee waan dalaydan gara miidiyaatiin gara adda addaatiin dhaga'uun ooltanii argulleen ooltan. Har'a immoo wanni na fide uummata keenya gargaaruudhaaf maal godhuu qabna? Gargaarsa kana itti fufna moo ni dhaabna? Uummata keenya bira dhaabbatuu qabna? Maal nu barbaachisa? Kanumaafuu wanni nu barbaachisu uummata keenya gargaaruu qabna. Ana akka hojjetin jiru uummata keenya gargaaruu qabna. Uummata keenya duuban deebinu biraan hafnu uummanni keenya nu qaba. Duniyaa tanatti wanni namaa galu wanni beekuu qabdan namu namaan jiraata namni namaani. Nuti amma wanni barbaannu ifumarraa fuunetti ifin gargaara jechuudha. Bakka biraatti birii barbaadaan jiru. Birriin nama keenya irraa fuunetti nama keenya gargaara. Namni keenya rakkoorra jira. Rakkoo namni keenya irra jiru kana yooni fi keessa deemnee ilaallee ijaan garree hedduu ulfaatudha likkii malee ulfaatudha. Hoggaa lafaa kaanee gurubbii qopheessinee achirratti lallabbii gallakkeefnu lallabnee jechuudha iyyinee jechuudha. Dhugumatti hoggaa iyyinu uummanni ni dirmatee hoggaa isaan dirmatan akkaawuntiin nu gaafatanii akkaawuntii kan akkamitti neenaa maqaa nama sadiitiin maqaa nama lamaatiin abaluu nama amanamaa jiran keessa. Hoggaanii fi maqaa dhooyinuu namuu ni didee jechuudha akkam akka goonu wanta kun seera barbaachisaa akkamitti horii akkaawuntii tokko liqabnee achirraa baafna seenuu fi boonis dubbii qabdi gaafii jire jechuudha. Saniifuu oduma jennu nu keessa warri gurubbiin hojii jaare haa jiru warroonnan uummanni nu keessa jiru ijoollummaan teenya namoonni isin beeytan namni isin biratti jabaa kan isin akka gaarii beeytan dhaaba tokko kan mul'is jaamu mu'assasata mul'is alkheeriyyaa tajaamtu mul'is jechuun ni beeytan mul'is illee isin ibsuudhaaf amma yeroon hin jirtu mul'is illee akka gaarii beeytanii nama seenaa qabu jechuudha. Saniifuu lafaa kaanee waan nuti godhuu dandeenya nu keessa lafaa kaanii banuti dhaaba akkana tokko dhaabnee lafaa qabna dhaabni kuni humaan dalayne eega hayyama fudhanne kanuma taa'aa jira yoo keessatti itti naqatanii irraa naqatan rakkoon hin jiru isiniif kaninaa nuun jechuudha. Jarri kana nuun kun jarma gurubbii noo jijaaree noo jilallabaa jiru horii boosaanii gargaaraa jee eenyu faadha Shajjamal Aliyyii faa akkasumatti injineer Abdurrahmaan ni beeytanii namoota kana nama isin beeytan jechuudha. Namoonni birilleen kan isaan duuba jiru hedduu miseensonni haga nama 12 ga'anii lafaa kaanete fuunee haa tolee bakka arganne jennee asirratti nu darbaa jennee iyyinee uummanni achirratti nu darbee hedduu gammannee torbaan tokko keessatti wanni walitti qabame waan nama gammachiisati gara miliyoona 16 oliiti habaayee lama nuuseen illee ni jira. Hara kanaan lafaa kaanee uummata keessa bobbaanee bulchiinsa aanaa bulchiinsa dubbifnee aanota hunda dubbifnee mootummaan hojii dhaabbattee nu gargaartee nu wajji dhaabbattee nuufillee bakki irra hamtu bakki irra jabdu bakki halku tokkollee buluu hin dandeenya aanaa akkanaati jennee nu qopheessanii nu hojii dhaabbatanii waan kana dalaguu dandeenya. Fuulduraaf uummata kana akkamitti gargaaruu qabna? Amma asirratti wanni beekuu qabdan dhaaba qabaachuun dhaaba jaarmaa tokko tijii takka tarratti buufatanii taseera qabdu irraa neqatanii keessa bayanii isi keessa banii waatti darbatanii itti buufatan qabaachuun dirqama nurrattaa jechuudha. Alaa namni horii ergitan isitti ergitan. Jaarmanni amma mul'is jechuun hogoo mul'is kana isin himnu mul'is jechuun anumaa fi isini abbootii qabeenyati seeratti baafatanii lafa kaatan waan dhufa asirra buusanii asirraa fudhatanii deemanii uummataan gargaaranii jechuudha. Nuti dhiyootaan harratti buufannee uummataan gargaarre sila akka dhaaba tokkotti parsantii wahii tajaajila biiroo waan adda addaa nuu kennaa jechuu danda'a. Garuu waan nama keenya nurraa ta'an foon keenya ta'an waan nu gargaarutti jiraniif ifii mataan isaaniitu baasaniiti birrii gargaarsaanii kan jechuudha. Kadhibba negee jira, kasinool negee jira, warroon mul'is jaamu kana keessa abbootiin isaanii ifiifis gargaarsa kennanii haqarshii takka nurraan fudhatin maalan keessa dabree mul'is keessa dabree seera ittiin argannee uummata keenya ittiin gargaaree jechuudha. Sanumaafuu maal nu feesisa yeroo gochi fageessinee ilaalle kana nu feesisa jaarma akkanaa kana qabaachuu nu feesisa itti fufuu nu feesisa uummata keenya gargaaroo jenne lafumaa kaanee birriin akkanumatti buutee bakka itti buutu qabaattee bakka keessa baatoo qabaatte malee akkanumatti birriin tun dhuftee deemtee olii gad deemtee nama gargaaruun biitti seeraa takka seera jira seera malee kara fedhan deemuun hedduu ulfaattii tana beekuu qabdanii mul'is keenya jennee kara isaatiin fuulduraafis uummata keenya ittiin gargaaruudhaaf mul'is jechuun maal jechuudha almu'assasa alkheeriyyaa takaawu aljam'iyyat alkheeriyyaa afaan arabatti kas jechuudha nama tokko gartee inni ijoo jechuudha hajaaramee gartee maallaqa namarraa fuudhee uummataan gargaaru jechuudha. Nuti kennineeti ufumaa kenninee uummataan gargaara jechuudha. Ufumaaf uummata keenya gargaara jechuudha. Odoo bakka biraatti dhufuun ta'in sanumaafuu wanni beekuu qabnu mul'is hedduu nu gargaare haa galatoomu mul'is ni galatoomfannaa nuuf laaffisee bakka itti waan qanu nu godhe irraa fudhannee qarshii takka malee nu gadi dhaabbatee nu hojii dhaabbatee nu hojii hiree horii fiifuu nu hojiitti neqee
mulisaa galatoomuu jennaa fuuldurallee uummata keenya gargaaruudhaaf kana nu feesse. Sanumaafuu obboleeyyan keenya wanni isinii dhaabnu isinirrallee hin beeknu isinuma yaadachiisaa jirra akka af duuban deemine uummata keenya bira akka dhaabbannu rakkoo uummata keenya akka baafnu birriin kennitantooni birrii gartee rabbiin guyyaa qiyaamaa ajirii isinii katabee mumkin isummaan tunu azaabarraa nama baasu intal takka tasaree obaaftee jannata seente amma durallee tuqeetan ture waan rabbiin kheyrii namaa godhee jannataan nama qulleen beekan haga dandeemsa soo qabna kheyritti isin iyyannee ummata keenya gargaaruuf ni iyyannee haasosoonoon isin hin jaa dhaamsin isin dhaamu kanuma